namni baay'een aadii isin gaafannaan deebisuu dadhabdanii yookiin deebisuu rakkattanii jettanii yookaan immoo akka namni aadii isin hin gaafanne fooloo qofa akka isin godhu yoo barbaadan qallaaliidha kana gochuun. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka foonee obboleewwan kiyya har'a inshaa Allahu rabbuna akka isin fooloo godhattanuun isin agarsiisa. Ammas immoo warri sheerii hin qabnellee kana keessa barachuu dandeessani. Masalan amma Facebook keessa galee waan isin agarsiise amma Facebook keenya keessa galee isin agarsiisa. Amma agartan view intuke kuno mallattoo aadii jira malee fooloon hin jiru miti messengeraa tuqaa sadii aadii jira miti. Anama ammoo fooloo godheen isin agarsiisa fakkeenyaaf asirratti nama 788 aadii na gaafate garuu deebisuu waan hin dandeenyeef kana hunda maal gochuun qaba? Maal gochuun qaba? Fooloo naa godhatanu jechuudha. Fakkeenyaaf fooloo kun akkanatti jechuudha. Fooloo nama 711 na godhate miti akkanatti fooloo naa godhatanu jechuudha. Obboleewwan kiyya Facebookiin kun haaraadha. Peejiin kun haaraadha. Facebookiin kiyya inni kaan akka inni adabbii jala jiru hin beektanii sa'aatii muraasa booda illee ni banamaa amma kanaafuu yoo isinii danda'ame peejiin kun kan baromsaati malee kan wanta karatti dhiyaatu kan baromsaa qofaa yoo danda'ame sheer godhaa namumti agartan akka Facebookiin kun guddisaa kan baromsaati. Facebookiin kiyya inni kaan riyooshaa fi xiqqoo rakkoo godhatee jira yeroo baay'ee warningiin irratti akkuma argaa jirtan warningiin irratti agarsiisaa jira cufamuuf deema Facebookni kuni. Kanaafuu obboleewwan kiyya akka naaf sirreessitanu abdiin qaba. Amma immoo kun sa'aatii muraasa booda ni banama baqa Facebookiin kun amma. Kanaafuu isa kana sheer godhaa nama hunda biraan gaha guddisaa kan baromsaati gara baromsaanis hin dabarsa. Warri YouTube riyooshaa fi riyooshow jalatti na hordofaatanus ta'e warri Facebook riyoo page jalatti na hordofaatanuu kana fakkaata. Kunoo sarara sadii xuxxanii amma fooloo tideeffachuudha. Kiyyaa agartan miti akka inni fooloo hin qabne sarara sadii xuxxanii rakkiftanii siitingii xuxxanii. Siitingii xuxxanii amma siitinguma xuxxanii. Asirra gisee raftan qallaaliidha. Akkana rakkiftanii xiqqoosi. Kuno profile information kana bakka aadii mallattoo aadii qabdi miti isin ofirraa isii kana xuxxanii. Asirratti immoo waa meeqa isinii fida tokko lama sadii afur haga shanii isinii fida. Isin immoo isuma gubbaadhaa dhoftani bakka biraan dhaxxanu isa gubbaa kunoo isa kana. Gisee akkuma dhoftan kunoo isa kana dhiiftaniitii isii gadi irra kaa'attani. Amma cufamee jira. Mee achi deebi'ee isin agarsiisa. Fooloo dhufeera moo hin dhufnee walumaan laalla. Profaayilii keessan xuxxanii ilaaluudhaaf immoo profaayilii keessan xuxxanii. Tuqaa sadii kana xuxxanii bakka ijaa kana xuxxanii badee jira amma anko fooloo dhufee jira jechuudha. Isinii galee namni amma dhufe akkanatti fooloo na godhatee seenuu danda'a jechuudha. Fooloo na godhatee seenuu danda'a. Baay'ee yoo immoo Facebook keessan sheerii hin qabne ammas immoo fooloo kanas isin gargaara jechuudha. Maal gochuu qabdan isas tuqaa sadii xuxxanii siitingii xuxxanii ol harkiftanii bakka eda'uu guddaa kana agartan miti dhiifama. Kuno bakka fooloo bakka eda'uu guddaa kana mallattoo fooloo paablikii kana bakka eda'uu guddaa kana akkana rukuttaniitii kuno paablikii irra jira koo yaa'anii namni cuftuun arga jechuudha. Fooloo sheerii keenya namni cuftuun arga akkana godhattanii fooloo kan akkas godhattanii waa hunda qabata akkana paablikii irra yoo kaa'attan baay'ee gaariidha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata nama hundatti sheer godhaa galatoomna.